Ashama akkam jirtu kun gaddaa solutionidha. An jaaduun jedhama video arraatiin kan isiniif qabadhee dhufe bilbila bituu keessaniin dura wantoota beekuu qabdan torba kan isinitti himu ta'a. Channelii kana gaa subscribe goone taanaan subscribe godhaa, akkasumas mallattoo bilbilaatti illee tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma gara qophiin isiniif qopheessetti isin dabarsa. Inni tokkoffaa gaa operating systemidha. Operating system jechuun salphaamatti fayyadamaa fi bilbilli keenya akka wal quunnaman yookaan immoo walii galan software godhudha. Operating system baay'eetu jira gaa addunyaa kanarraa kan bilbila keenyaaf jedhamanii oomishamanii. Isaan keessaa gaa baay'ee beekamoon iOS operating system fi Android operating systemidha. iOS operating system gaa Apple companyidhaan kan oomishamu ta'ee bilbiloota kanneen akka iPhone keessatti jechuudha kan inni fayyadu. Kanaaf gaa bilbila isin bitachuu barbaaddanii bilbila kanneen akka iPhoneidha taanaan operating system isin fayyadamuu qabdanis iOS jechuudha. Inni kan biraan immoo gaa Android operating system jedhamee kan beekamudha. Bara 2003tti Googleedhaan kan oomishamuu jalqabe Android operating system bilbiloota baay'ee keessatti operating system fayyadudha jechuudha. Yeroo ammaa gaa bilbiloota biliyoona 1 ol irratti fe'amuun tajaajila kennaa jira operating system kuni. Operating system kana gaa wanti adda isa godhu open sourceidha. Kana jechuun gaa Googleen Android operating system kana kaampaanii bilbila oomishaniif tola jechuudha kan inni kennu qarshii tokko malee. Gati kanaaf gaa kaampaaniin bilbila oomishan baay'een isaanii operating system kana fayyadamu. Fakkeenyaaf kanneen akka Sony, Lenovo, Samsung, Tecno, Itel fi warreen kana fakkaatan gaa operating system kana fayyadamu jechuudha. Kanaaf gaa bilbila yeroo bitachuu barbaadanitti brandii adda addaa filachuu yoo barbaadani operating system isin filachuu qabdani Android operating system ta'uu qaba jechuudha. Inni lammaffaan processorii yookaan immoo CPU jennee kan waamnudha. Processoriin gaa sammuu kompiitaraa akkasumas sammuu bilbila keenyaati. Wantoonni bilbila keenya keessatti dalagaman hundumtuu processoriidhaan jechuudha kan isaan dalagamanii. Kanaaf gaa capacity processorii keenya gaafa ol ka'u bilbilli keenyas saffisisaa baay'ee ol ka'a jechuudha. Asirratti gaa wanta isin beekuu qabdanii bilbila isin bitattanii wantoota beezikii ta'aniif fakkeenyaaf chat gochuuf yookaan immoo bilbila bilbiluuf yookaan immoo geemii sassalphoo ta'an taphachuuf yoo ta'e sarii capacity isaa xiqqoo yoo ta'e yoo bitattanii rakkina hin qabu. Garuu footoo edit gochuuf akkasumas viidiyoo edit gochuuf viidiyoo online ilaaluuf akkasumas geemii graafiksii isaanii gurguddaa ta'an taphachuu yoo barbaaddanii dirqama processoriin keessanii capacity isaa guddaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf gaa processorii Qualcomm Snapdragoniin oomishaman fayyadamuu qabdu jechuudha wantoota kana kan fayyadamtan yoo ta'e. Inni afraffaan kaameraadha gaa. Kaameraan keenya gaa kan inni ittiin madaalamu meegaa piksiliidhaanidha. Lakkoofsi meegaa piksilii keenya gaafa ol ka'aa deemu gaa suuraanuu kaasnu akkasumas viidiyoonuu waraabnu quality isaa ol ka'aa deema jechuudha. Kanaaf gaa giddugaleessaan bilbila isin bitachuu qabdanii meegaa piksilii 16 fi isaa ol yoo ta'e baay'ee filatamaa jechuudha. Inni shanaffaa memory storageidha. Memory storage gosa lamatu gaa kan bilbila keenya keessa jiru. Inni jalqabaan ROM jennee kan waamnudha. Read only memory jennee kan waamnu akkasumas RAM jennee kan waamnu random access memory. ROM jennee inni nu waamnu gaa yeroo baay'ee internal storage jedhamee waamama. Faayila keenya, footoo keenya akkasumas viidiyoo adda addaa appilikeeshinii yeroo dheeraadhaaf store gochuuf jechuudha kan nu fayyadu. Inni kan biraan gaa RAMidha yookaan immoo random access memory jennee kan waamnu. Kun gaa footoo keenya, viidiyoo keenya akkasumas appilikeeshinii kuusuufidha kan inni fayyadu. Garuu kan inni kuusu yeroo gabaabaaf akkasumas amma wanta sana fayyadamnee fixnu qofaatti jechuudha kan inni nu kuusu. Kana jechuun maal jechuudha? Appilikeeshinii tokko yeroo bannutti appilikeeshiniin suni RAM irra jechuudha kan inni dhaqee nuuf taa'u. Sana booddee appilikeeshinii sana fayyadamnee fixnee yeroo appilikeeshinii sana cufnee baanutti
raamii irraa appilikeeshiniin suni hin bade jechuudha. Egaa raamiin keenya yeroo gabaabaaf akkasumas amma wanta sana fayyadamnee fixnu qofaatti jechuudha kan inni kuusuuf nu fayyadu. Gatii kanaaf bilbila yeroo binnutti raamiin keenya yoo xiqqaate GB 4 fi isaa ol ta'uu qaba. Akkasumas roomiin keenya yookaan immoo internal storage jennee kan waamnu GB 32 fi isaa ol ta'uu qaba jechuudha. Inni ja'affaan baatiriidha. Baatiriin egaa meeshaa annisaa kuusuuf nu fayyadudha. Baatirii gosa lamatu jira. Non chargeable baatirii fi chargeable baatirii jennee kan waamnu. Bilbilli keenya egaa yeroo baay'ee kan inni fayyadamu rechargeable baatiriidha yookaan immoo secondary baatirii jennee kan waamnu. Kanaaf egaa dandeettiin annisaa kuusuu bilbila keenya yoo xiqqaate aampii 1000 fi isaa ol ta'uu qaba jechuudha yeroo bilbila haaraa bitnutti jechuudha. Inni torbaffaa egaa displeeyidha. Yeroo baay'ee egaa viidiyoo ilaaluuf akkasumas footoo adda addaa edit gochuuf geemii taphachuuf bilbila iskiriiniin isaa guddaa ta'e nu barbaachisa. Garuu bilbilli iskiriiniin isaa guddaa ta'e egaa baachuudhaaf baay'ee gatii nama rakkisuu fi giddu galeessaanii saayiziin bilbila keessanii inchiin isaa 5.5 hanga 6 yoo ta'e egaa yeroo baay'ee filatamaadha. Qophiin har'aaf isiniif qopheesse egaa kana fakkaata ture. Qophii har'aarraa barattanitti yoo ta'e egaa chaanaalii koo subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas mallattoo bilbilaatti illee tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma qophii biraan wal agarrutti nagaatti tura.